Nagaan siniif haa ta'u hordoftoota hamboo YouTube akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jedha. Egaa baga jiraattanii obboloota koo hordoftoota koo baga jiraanne walumaan isiniin jedha. Akkasuma egaa hordoftoota keenya warri maatii hamboo YouTube taatanii akkasuma warri sabiskiraayib nu gootanii jirtanii viidiyoon keenya naasinitti dhufe laayik sheer nu gochuun dagatinaa viidiyoo keenya immoo hanga dhumaatti ilaaluun dagatinaa isiniin jedha. Warri immoo maatii hamboo YouTube hin taane maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Baay'een sin jaaladha, baay'een sin kabaja. Egaa wanta narra isinii qabadhee dhufe. Egaa har'a Mustafaa isinii qabadhee dhufe jechuudha. Mustafaa isinii qabadhee dhufe. Egaa Mustafaa kan maal jedhu isinii qabadhee dhufe yoo jettan hordoftoota koo. Egaa Mustafaani caaltuudhaani jaartii Muktaariin jechuudha. Mustafaani Muktaar baay'ee dhukkubaa jira Muktaariini. Kanaafiyyuu Muktaariini yookaan gara mana keetiitti deebisii yookaan immoo maatii isaa itti waamii jedheen jechuudha Mustafaani. Egaa hordoftoota koo Muktaarii fi caaltuun addaan fagaatanii tutturaniiru jechuudha. Waggaa tokkorra caalanii jiran jechuudha. Egaa caaltuun immoo deebii akkamii deebisteef hojjettan hordoftoota koo. Caaltuun immoo kana sobdaniitii dubbii keessan soba keessanii haasoftanii xaxxanii soba keessanii amma karaa kanaan mana kootti fiduudhaafi jetteen jechuudha Mustafaadhaani. Egaa Mustafaan immoo lakkii kanaafi miti baay'ee dhukkubaa koottuyyuu dhandhee laallaa jedheen jechuudha caaltuudhaani. Egaa caaltuun immoo ani hin laaluu, ani dhaqee hin laaluu. Ani waanuma isarraa laaluun qabu qabata kanaatiin mana kootti deebisuufi ani isa hin barbaadu isa arguun fedhu isa laaluus hin fedhu jetteen jechuudha. Egaa Mustafaan immoo dirqama keetii dirqama waan ta'eefi laaluu qabdaa. Namni dhukkubsatu tokko mana kophaasaa illee ciisuun sirrii miti. Mana kophaasaa yoo ciise waan tokko kan ta'uu danda'a. Baay'ee na dhukkuba jedhee afaan faatuyyuu afaan saafaa jallatee jedheen jechuudha hordoftoota koo. Egaa namni tokko gaafa abbaan manaa fi haadha manaa tokko yookaan walitti araarsu waanuma ta'e malee walitti araarsa gaa hordoftoota koo. Namni tokko gaa namni waliin jiraatu tokko wal gaca'uun dhiisu walitti bu'uun dhiisu. Egaa rakkoon garaagaraa jidduu namoota lamaatti uumamuu hin danda'a jechuudha hordoftoota keenya. Egaa Mustafaanis karaa kanaan illee walitti araaraman karaa kanallee yaalii godhuu isaati jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa. Yaalii godhuu isaati jechuudha yoo milkaa'ee fi namni tokko addaan bahee hin hafuu walitti deebi'uu danda'a waan ta'eef. Kanaaf caaltuu fi Muktaar yoo ammamuu turanis warra ammallee ganaa inni jedhu jechuudha. Walitti deebi'uuf bakka dhiyoo warra jiranidha jechuudha. Kanaaf hordoftoota keenya egaa akkanatti egaa Mustafaanii caaltuudhaanii maaloo mana keetti fudhadhuutii shoorbaa waan argitellee mana keetti hojjedhuufiitii aafayyuu waraqaa keessiifan kenna jedheera. Waraqaa nikaa keetis siifan kenna jedheera. Waan hundumaa tole jedhee jira. Maaloo jedhee kadhataa jira jechuudha obboleessi keenya Mustafaanii. Egaa Mustafaan baay'ee kadhataa jira jechuudha caaltuuyi. Caaltuun immoo ani hin barbaadu. Amma immoo kana gootanii dhuftanii amma immoo karaa kana dhuftanii ani isa kana hin barbaadu. Fedhii isaa hin qabu isa hin fedhu hin barbaadu jettee jirti jechuudha. Egaa hordoftoota keenya Mustafaan immoo itti cinqamee kadhataa jira jechuudha. Itti baay'eetti cinqamee kadhataa jira. Maaloo caaltuu itti deebi'iyyuu jechuurraa naanni dhukkubsatu kana bira ta'uu qabdaa bukkee ta'uu qabdaa gargaaruu qabdaa
jedhee obboleessi keenya Mustafaan baay'ee caaltu kadhataa jira jechuudha hordoftoota keenya. Egaa Muktaarii haadha manaasaa kuni haadha manaa gaariidha. Haadha manaa baay'ee nama gaariidha. Caaltuuni miskiina jechuudha. Hedduu nama gaariidha. Egaa Mustafaan amma gaa caaltuu kadhataa jira jechuudha. Muktaar gaa amma utaalus utaalee amma of argus of argee olii gadis deddeemee amma gaa of argee amma gaa gara caaltuu isaatiitti deebi'uudha kadhataa jira jechuudha. Egaa amma barbaadames fiigamu amma barbaadames olii gadis deemamu booddeen kanuma nama dhugaa qabuuti jechuudha. Irraan kana gaa caaltuu gaa dhugaan ishee mul'ate kunoo kadhataa jiru jechuudha. Mustafaan duraanillee caaltuudhuma faana ture. Caaltuudhumaa fi caaltuudhuma faana dhaabataa turennaa daa'ima ishiillee Mustafaa wanni fudhate jalaayi baay'ee caaltuu gargaaraa ture. Ammas immoo egaa Mustafaan kunoo Muktaarii fi caaltuu walitti deebisuudhaaf baay'ee kadhataa jira jechuudha. Baay'ee dhimmamee baay'ee kadhataa jira. Caaltuun immoo didaa jirti. Egaa rabbiin tokko walittaa godhu walittaa deebisu jennaan nutis hordoftoota keenya egaa waan akkasiitiin isiniin jedha.